Atina eginan mutiko atina eginan yolan geya Jesus ko urgalatako Ashama arkafuni nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa lafaa fi mana jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota daawwattoota maatii koo kan taatan nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u yeroo nagaa wal gaafannu waan salphaa miti inni nagaa keenya nu baay'ise immoo ulfinni guddaa waaqayyoof haa ta'u sababii isaa baay'itu bee alatti hafee baay'itu du'a hin eeggamne du'e jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo nanarra qabadhee dhufe baay'ee tokko kan nama gaddisiisu yookiin baay'ee tokko kan laphee nama cabsudha obboleettiin keenya akkuma nama kamiyyuu hojjedheen of jijjiira hojjedheen maatii koo jijjiira jettee biyyarraati karaa beeruutti imalte har'a lubbuu ishii bahee jira fooqii 10 irraa kufte jedhu dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa jechuudha waaqayyo lubbuu ishii haa maaru jannata isheedhaaf haa kennu maatii ishii fi firoota ishii hundaaf jajjabina haa kennu jechuudha maaliif akka itti bahan beeku malee akka itti galan hin beekan jechuudha dhugaa rabbii eenyumti keenya hin jirra jenna karoora waggaa dheeraa karoorfanna waggaa kanatti kana hojjechuu qabna waggaa sanatti kana hojjechuuti qabna iddoo kana ga'uu qabna jenna malee yoom akka biyya lafaa kanarraati deemnu hin beeknu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa rabbii wanti hundinuu harka rabbii jira jechuudha jiraachuunis duunis harka rabbii jira jechuudha baay'een keenya immoo daqiiqa kam keessatti akka wal dhabnu kan walii hin beekne waan hamaa waliif yaannaa biyya lafaarratti wal siqiksinaa biyya lafaarratti dhiiga walii dhangalaasaa oollaa hammeenya walii dubbachaa oollaa dhugaa rabbii hedduu gara nama nyaata jechuudha baay'een keenya duuti akka fuuldura jirru hin beeknu jechuudha jireenya ishii har'a kana laallee dubbachuu malee wanta nutti fakkaate yookiin wanta nutti fakkaate hojjechuu waan nutti fakkaate dubbachuu malee duuti akka fuuldura keenya jiru baay'een keenya waan beeknu natti fakkaatu dhugaa irraafannee jirra jechuudha kanaaf iyyuu obboleettiin keenya kuni amma maatii ishii nu dhufti jedhanii eeggatu ishiinoo karoora meeqa qabdi laata waan meeqa karoorfattee jirti laata har'a osoo waan meeqa eegdu ganaa dhugaa rabbii ishiinuu gara daa'imadha nama fakkeenya ta'uu dandeessu nama maatii ishii jijjiiruu dandeessu nama biyya ishii jijjiiruu dandeessudha bakka kee kanuma jedhameeti asuma irratti dhaabbate jechuudha kashii garuu maatii ishiitiif yoomillee gubaa garaa ishii keessa hin baane jechuudha dhugaa rabbii biliis ijoolleen keenya fooqii gizee baay'ee qulqulleessitan ijoolleen fooqii 12 akkasirra jirtanii of eeggannoo guddaa godhaa dhugaa dubbachuudhaaf beeruut keessatti lubbuu ijoollee baay'ee dhabame jechuudha lubbuu baay'ee kaasaanii madaamitu darbataa kaasaanii madaamitu ajjeesaa kaasaanii gaazititti fanadda'a kaasaanii fooqirraa walawwaluudhaaf yookiin qulqulleessuudhaaf yeroo bahanii achirraati mucucaatanii kufuu dhugaa rabbii hedduu gara nama nyaata jechuudha ijoolleen keenya kana keessaayyuu dhugaa rabbii akkasti haala kana keessa darbanii waan meeqa hojjetanii of jijjiiranii isaaniyyuu shamarran biyya arabaa jedhamee maqaan itti moggaafama jechuudha shamarran biyya arabaa jedhaniit maal godhu maqaa itti moggaasu dhugaa rabbii shamarran biyya arabaa nama maatii ishiitiif ijoollee ishiitiif nama aarsaa kaffaltudha nama wareegamtudha jechuudha hanga kana kinoo dhugaa rabbii hanga lubbuu ishii bahutti biyya namaa keessa kan hojjettudha jechuudha hedduu gara nama nyaata dhugaa rabbii of eeggannoo godhaa waaqayyo hunduma keessan haa eegu waaqayyo siif darba yoo ta'e hin darba waaqayyo siif hin darbu jennaan hin darbu dhugaa si darba malee kanaaf iyyuu baay'een keenya jireenya sekondii takka keessatti dhabamuu dandeessuuf yookiin nuti dhabamuu dandeenyuuf maal goona of dhiphisna jechuudha of dhiphisna baay'een keenya wantoota garaagaraa yaanna maafan iddoo san ga'uu dadhabe maaliifin iddoo riyyaa koo ga'uu dadhabe jennee of dhiphisna jechuudha maaliif akka fuuldura keenya duuti jiru yaaduu qabna dhugaa rabbii amma micoon kuni tarii waan meeqatu yaaduu dandeessi maatii kootiif iddoo kana ga'uun qaba waan meeqa karoorsuu dandeessi garuu kashii kan maadha waan sekondii keessatti lubbuu ishee dhabamudha jechuudha isayyuu immoo
waan nama itti dhagaamu keessa biyya namaa keessatti yoo duutillee reeffi kee dafee hin kaafamu. Biyya keenya keessatti yoo duutillee reeffi kee dafee hin kaafamu. Dhugaa rabbi amma micayyoon kuni dhiigni shedda yaa'ee xumuramee goggogeen boodatti kan dhufamee kaafamee viidiyoo irratti gaafa laallamu. Gara jabummaadhaan guutamtee jirti biyyi lafaa. Eessumatti haa ta'u gara jabummaadhaan guutamtee jirti biyyi lafaa. Hundaafiyyuu waaqayyo bicha nu bannaaf ogummaa sanuuf haa kennu. Dhugaa jaalalaaf tokkummaa gidduu keenyatti haa deebisu. Maaf akka nama akka diinatti wal ilaalu adoonnoo hin beeku dhugaa rabbi. Ani immoo biyyi namaa dhugaa rabbi yeroon jalqabaa biyya namaa dhufu bakka hawwiidhaan dhufe jechuudha. Hawwiidhaan. Garuu amma gaafan biyya namaa keessatti taatee hunda argu dhugaa rabbi biyyi namaa na jibbisiise. Biyyi namaa na jibbisiise. Haati fi abbaan keenya biyya Arabaa hojjetanii miti kan isaan nu guddisan. Dhugaa rabbi kan ijoollee meeqa godhatanii nu guddisan haati fi abbaan keenya Arabaa hojjetanii yookiin biyyi Arabaa eessa akka ta'e hin beekan. Okay, nu immoo gizee keenyatti immoo tashaashaalee wanti hundinuu karaan hundi banamnaan dhufneeti baay'ee isaanii lubbuu isaaniitti dhaban. Kan hojjetee galeerra kan du'etu caala dhugaa rabbi. Yeroo tokko Beerut keessatti wanti ta'e fanadda'ee namoota meeqatu dhume. Madaamin namoota meeqadha kan ishiin billaadhaan lubbuu baaste. Meeqa isaaniiti kan way shabarran biyya Arabaa dhugaa rabbi. Way shabarran biyya Arabaa. Shabarran biyya Arabaatiif kan hubatu rabbii tokkicha malee namni hin jiru dhugaa. Shabarran biyya Arabaatiif kan hubatu rabbii malee namni tokko hin jiru. Ofiishiitiif jireenya ofitti dukkaneessitee namaaf ifa taati. Ofiishiitiif dhugaa rabbi karaa taate nama ofirra deemsisti. Kan akka shabarran biyya Arabaa hin jiru dhugaa rabbi. Eenyumaan iyyuu madaallamtu. Warqii jedhu malee warqiidhaan madaallamtu. Warqii iyyuu hin caalti shabarran biyya Arabaa. Sababii isaa ofiishiitiif akkasitti lubbuu ishii dabarsitee hanga kennitutti jechuudha. Tarii maatii ishii yoomnuuf dhufti yookiin maatii kiyyaan guyyaa akkanaan dhufa jechuu dandeessa. Maatii ishii guyyaa akkanaa mucaa kootu dhufa jedhanii eegu malee reeffa ishiitu nutti dhufa jedhanii hin eegan. Har'a reeffi ishii gaafa akkasiin sharaadhaan maramee warratti galu mee sammuu namaatti maaltu dhaga'ama? Hojii rabbi yoo ta'e maa kana goote jechuun namni rabbiin gaafatu tokko hin jiru. Garuu harka namaatiin fooqirra darbatamtee kufte yoo ta'e hojii isaanii hin argatu. Dhugaa rabbii gatii dhiiga ishee waaqayyoon cali hin jedhu. Waaqayyo gatii dhiiga ishee hin barbaada. Tarii immoo carraadhuma keetu kanaan boqotta. Reeffa keetu biyyatti deebi'ee gala jedhame kennaa ishee yoo ta'e waaqayyo jannata keessatti ishee haa yaadatu. Maatii ishee hiriyoota ishee firoota ishee hundaaf immoo jajjabina haa kennu. Ani wanti isin dhaamu ijoollee fooqirra qulqulleessitan yeroo baay'ee dhugaa rabbii of eeggannoo godha. Ani fooqii lammaffaa harka koo baasee mastaawoti isaa qulqulleessuu nan sodaadha. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf. Fooqiidhuma lammaffaa jechuudha. Mastaawoti harkuma koo baasee unkaan guutummaan guutuu koo bahee ala dhaabbadhee walawwaluu dhiisati harkuma koo keessa dhaabbadhee harka koo baasee qulqulleessu baay'een sodaadha. Yoo na si gadee laalee amma dheengadde jechuudha. Madaamin kiyyaa dirishame hunduma isaa qulqulleessinaan jette. Harka koo baasee nodoon qulqulleessaa jiru carqiin ittiin qulqulleessu na harkaa buute. Carqiin ittiin qulqulleessu gaafa na harkaa buutu dhaabbadheen sim jedhee laalaan ga carqissuun lafa geessutti jechuudha. Anas hoo ta'ee waan jedheera dhaabbadheen gaafii of gaafadhe. Kan carqiin kun amma kana qilleensarra turte. Kan carqiin kun amma kana qilleensarra turte. Anas hoo ta'ee samman mamii dhugaa rabbi ofittan gadhe jechuudha. Qallii fakkaata dhugaa. Lubbuu yoo baate hin deebitu. Lubbuun tokkicha baanaan hin deebitu. Lubbuutti qoosuu miti dhugaa rabbi. Of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Amma ijoolleen tokko warroonni gaaziidhaan nyaata bilcheessitan dhugaa rabbi of eeggannoo godha. Ani baay'een sodaadha gaazillee jechuudha. Baay'ee mana kanatti garuu gaaziidhaan miti kan hojjetamu elektirikiidhaan yaani ibsaadhaan kan hojjetu jechuudha. Istoofiidha.
amma kana na yaaddeessu jechuudha. Maaliif ibsaan banee ittiin hojjedha waan ta'eef gaazii sanii amma yeroo baay'ee kaffanadda'uu danda'u gaaziin yeroo bananii deebisanii cufanidha. Dhugaa baay'ee nama sodaachisa jechuudha. Fooqirraa dhugaa Rabbi Waaqayyo du'a hin taane isin hin ajjeesin. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf du'a hin taane isin hin ajjeesin. Balaa makiina, balaa ibiddaa, balaa bishaanii akkas fooqirra darbatamanii du'u Waaqayyo silaa oolchu dhugaa. Dhibamanii todu'uun filannoo kooti. Dhugaa dubbachuudhaaf akkasitti lubbuun kallattii hin taane ba'urra dhukkubsadhee ciisee firoonni kun na gaafatanii achitti du'uu naa wayya. Dhugaa Rabbi du'a akkana baay'ee tokko Waaqayyoon eenyuma keessaniirran hin gahin, dhugaa xilaa tokkorran hin gahin du'a akkana baay'een sodaadha wantoota akkana. Dhugaa Rabbi wantoota dubbachuudhaaf baay'ee namatti ulfaata. Baay'een keenya dhugaa of eeggannoo haa godhannu. Micoo tokko maal jedhama biyya keenyatti Masilaali jedhama. Asitti darajaa ma waan ta'e jedhama kan irra dhaabbatanii qulqulleessan tokko yeroo tokko viidiyoo shiisin jedhee ilaala. Miila tokkoon fooqitti ijjattee miila tokkoon darajaa isaatti ijjattee diriisha qulqulleessiti. Osoo amma darajaa sun jalaatti sigigaatee kufe ishiinoo maal taatila? Tilmaamuun salphaa. Dhugaa warroonni akkasitti qulqulleessaa jirtan of eeggannoo godhadhaa. Biyya kamuu keessatti warroonni akkasitti alaan baatanii diriisha qulqulleessitanii filiis of eeggannoo godhadhaa. Akkasuma warroonni gaasiidhaan nyaata hojjetan of eeggannoo godhadhaa. Warroonni karaa deemtanii bitaaf mirga keessan laalladhaa. Magaalaa Dubaay keessatti illee namoota baay'eedha balaa konkolaataatiin kan lubbuu isaanii dhabaman. Sababii isaanii yeroo asiif achiin osoo ilaallatiin karaa ce'uudhaaf yeroo deemanidha kan isaan lubbuu isaanii dhabanii. Of eeggannoo haa godhannu. Nu bichaa miti immoo rabbiin kadhadhaa. Dhugaa Rabbi akka nagaadhaan baanee nagaadhaan maatii keenyatti galu. Waaqayyo du'a hin taane nun ajjeesin. Baanee alatti hafuu nu haa oolchu. Kiristoos baanee alatti hafuu nu haa oolchu. Yeroo nagaadhaan baanii nagaadhaan maatii ofiitti deebi'anii hedduu nama gammachiisa. Dhugaa Rabbi hedduu nama gammachiisa. Kanaaf iyyuu Waaqayyoon hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Hedduu tokko natti dhagahame. Dhugaa Rabbi hedduu tokko Waaqayyo kanuma duuma sekoondii takka wal dhabnuuf dhugaa Waaqayyo jibba gidduu keenya haa balleessu. Jaalalaaf tokkummaa gidduu keenyatti haa baay'isu. Micoo kana immoo Waaqayyoon lubbuu ishii jannata keessatti haa yaadatu. Beetasaba ishii maatii ishii hundaaf Waaqayyo jajjabina haa kennu. Jenna malee waa jechuutti hin dandeenyu. Baay'ee ulfaata, baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa Rabbi warroota shawarran biyya Arabaa jedhanii maqaan isaanii itti moggaasanii arrabsanii fi Waaqayyo isaaniif haa dhiisu. Dhugaa Rabbi Waaqayyo isaaniif haa dhiisu. Shawarran keenya ofii ishiiwwaniiti dhugaa jireenya ishii dhiistee bifa dhaloota ishii ofirraatii dhabdee dadhabee osoo hin jedhin beela'ee osoo hin jedhin dugda ishii hidhattee odoo hojii Arabaa hojjettu akkasumatti iyyuu kun duuti jira. Namoonni kana hin beekan. Dhugaa gaafa birri nu ergaa gaafa birriin biyyatti dhaqee minizaariin gaafa baay'ate fa gaafa argan maal hojii dhufta manni siif ta'eera jireenyi siif ta'eera ati ji'aan birrii amma kanaa nyaatta jabaadhu hojjedhu kan jedhanii maatii meeqatu jiru. Maatii meeqatu jiru dhugaa dubbachuudhaaf jabaadhu ati ji'aan birrii amma kanaa nyaatta dhuftee maal hojjechuudhaaf jireenyi Itoophiyaa akkasidha. Jireenyi Atina eegnan mutiko atina eegnan yolan geera Yesus